Abbootiin qabeenyaa Oromoo hedduun keessan akka obbo Dinquu Dayyaasaatti faarfamuudhaaf hojii gaarii hojjettanii dhalootaaf dhalootatti dabarsuu qabdanii jajjabaadhaa isiniin jecha sirba obbo Dinquu Dayyaasaatiif sirban kana isin biraan gahamu. Nama hordofaa Abdii Kadir TV subscribe, like, share. Babalisel mangayatin kananeza Dinquu Dayyaas kabeenyiisa qabiyyaate kanawaasa takka kophaa biyya jeemeni waamne horiisa kanaaf hojii babalisel mangayatin kananeza Naganama Takause biranda barera katanama Ngayo bojata biya gatisa sabab gachena Ngayo bojata biya gatisa sabab gachena Wertu karoma adabisena yeno varsi dirte bale kamna sabab sablamne ala fi khayza harka kaleye tolam barzeza game salamni karaza irado dinko sena se barza game salamni karaza irado dinko sena se barza Dinquu Dayyaas kabeenyiisa qabiyyaate kanawaasa takka kophaa biyya jeemeni waamne horiisa kanaaf hojii babalisel mangayyaatiin kananeza Dinquu Dayyaas kabeenyiisa qabiyyaate kanawaasa Takka kophaa biyya jeemeni waamne horiisa kanaaf hojii babalisel mangayyaatiin kananeza Isa kophaami baay'ee kute abbaan qabeenyaa Gansa gurraachi aduugaa mataalee biyya fakkeenyaa Dhukkubsataa yaale rakkataa furee dhalalma namaa Dhukkubsataa yaale rakkataa furee dhalalma namaa Dursoo dareen tan bashannanaati har'a mooteessoo abbaa gadaate Hojiinsa hundi sababa kabooti himameen deemuu seenaan dirqoote Ayyaanni namni hamtuu hateessoo Umrii dheeressee nu haa turseessoo Ayyaanni namni Dinquu hateessoo Umrii dheeressee nu haa turseessoo Dinquu Dayyaas kabeenyiisa qabiyyaate kanawaasa takka kophaa biyya jeemeni waamne horiisa kanaaf hojii babalisel mangayyaatiin kananeza
qabeenyisaa qabiyyaatee kana waasaa takka kophaa biyya jeemee waamne horiisaa kanaaf hojii babal'isee ilmaan biyyaatiin kananeessaa. Raji kara